bu'uuraalee misoomaan iddoo gahumsa turistiitti hojjechuun piilarii turizimii keessaa isa tokkodha. Keessaayyuu turizimii kan jedhamu waa afur qabaachuu qaba. Inni jalqaba iddoo hawwattummaa qabaachuu qaba. Inni lammaffaan ammoo daandii yookaan bu'uuraalee misooma iddoo san ittiin gahu qabaachuu qaba. Inni sadaffaan ammoo iddoo ciisichaatii fi inni afraffaan wantoota san waliin wal barbaachisan amminiti jennee kan nuti yaamnu sanniin qabaachuu qaba. Kana keessa amma wantoonni hedduun guuttateera godinni Baalee. Keessaayyuu carraa qabeenya dilbii qabaachuu sun nuuf carraadha. Inni lammaffaan ammoo sochii amma taasifamaa jiru keessatti bu'uuraalee misoomaa iddoo gahumsa turistiitti babal'ataa jira. Inni sadaffaan hoteelonni fi loojonni garaagaraa ijaaramaa jiranii. Amma wanti hafu maalidha? Carraa kanaan akkuma miidiyaan keessan ibsaa jiru kanatti miidiyaaleen hundi isaatu asirratti yoo hojjetan moor keessaayyuu carraa turistoota biyya keessaa akka daawwatan guddaa taasisa. San yoo goonu ammoo tokkoffaa fayyadamummaa uummata keenyaallee naannoo hawwata turizimii jiru mirkaneessaa deemna waan ta'eef carraa kanaan miidiyaaleen hundinuu akkuma keessan yoo irratti hojjanne yoo waltaanee hojjanne qabeenya dilbii qabna waan ta'eef misoomsinee kunuunsinee iddoo gahumsa turistii guddaa goonee fayyadamummaa uummata keenya irraa mirkaneessuu dandeenya waan jedhu san kaasuu barbaada. Muummichi ministeera godina keenya dhufee qabeenya dilbii godinni keenya qabdu keessaayyuu gama turizimiitiin daawwachuun isaa faayidaa guddaadha kan inni qabu. Sadarkaa godinaatti keessaayyuu jalqaba muummichi ministeera akka garan dhufuu kan taasise qabeenya qabnudha inni duraatu. Qabeenya qabnu kan ammoo kunuunsinee misoomsinee haganaan gahuun keenya aangoonni gurguddaan garanatti dhufanii akka isaan daawwatan taasiseera. Isaan ammoo garanatti dhufanii daawwachuun isaanii ammoo faayidaan guddaan isaan qaban tokkoffaa qabeenya kana nami gurguddaan akkana aangoonni akkana daawwachuun isaa akka salphaatti qabeenyi kun akka inni beeksifamuu ta'a. Nama hedduutu isaan hordofa waan ta'eef qabeenya hawwata turizimii kana namoota muraasa biratti duraan laallamaa ture kun bakka hedduu akka inni gahu qaamolee biyya keessaatiif biyya alaatiifis akka inni promoot ta'u carraa uuma. Inni lammaffaan ammoo muummichi ministeeraatu qabeenya dilbii kana laaluun bu'uuraalee misoomaa garaagaraa keessaayyuu misooma babal'ina turizimii keessatti wantoota silaa hojjetamuu qabuu fi misoomuu qabu akka isaan adda baafatanii irratti hojjetaniif carraa guddaa nu uuma waan jedhu kana qaba. Gara biraatiin ammoo gama beeksisaatiin yoo deebine namoonni as dhufan sun marti isaaniitu suuraa ka'anii suuraan isaan maxxansan sun namoota huddaan yoo argitanii jirtan social meediyaan hundi isaatu waan inni asa waa'ee Baaleeti. Kana kan godhe tokkoffaa xiyyeeffannaa aangoonni guddaan godhanii garanatti dhufanii lammaffaa qabeenya dilbiin nuti qabnu sun ammoo moor akka wanni kun beeksifamu taasisee jira. Inni sadaffaan nuuf ammoo kallattii itti aanuuf carraa guddaadha. Yaa'insa turistii biyya keessaayyuu akka inni guddatu waan guddaa nu qarqaara. Saniin alatti ammoo qabeenyi kun akka inni misoomu akka inni kunuunfamu akka inni ammoo iddoo gahumsaa guddaa ta'uu danda'uuf carraa guddaa nu uume waan jedhu kana kaasuu barbaada. Asiin dura mootummoonni hedduun biyya Itoophiyaa kana bulchanii turanii jiranii biyya Baalee kana kan beekan kaartaadhaan beekan malee yookiin ammoo seenaadhaan beekan malee Baalee jechuun maal akka ta'eetiin jedhe kan hin beekne ta'uu isaati jechaadha. Haa ta'uti garuu mootummaan jijjiiramaa kuni garuu Baalee biyya akkamii akka taate seenaa akkamii akka qabdu turizimiiwwan akkamii akka qabdu qabeenya akkamii akka qabdu
Baalee yoo kan misoomtu taate biyya dabarteetiin Afrikaa akka qallabuu dandeettu kan jedhaa turaniitiin jedha san qabatamaan kan mirkaneessan ta'uu isaati jechaadha. Akka hooggansaatitti ammoo miira akkamiittu Baaleen keessatti uumamee dhimma jedhamu hojii wal qabatee dhugaa dubbachuudhaaf ani geggeessummaa irra yeroo baay'ee turee jira hooggansa ta'eetiin iddoo garagaraatti hooggansa irra turee jira. Haa ta'u garuu akka bara kana gammachuun ani qabu abdiin ani mootummaa irratti qabu yookiin ammoo fuuldurattis mootummaa badhaadhinaa biyya kanaaf wabiidha jedheetiin amanu keessa bara kana jechuun hin danda'amu. Kana jechuun ammoo waa maleedhaa miti jechaadha. Fakkeenyaaf daawwannaawwan iddoo gara iddootti daawwatamaa tureetiin jedhe kun biyyatti jechuun hin danda'ama yookiin ammoo gaaratti kiiloomeetira hedduutti waan guyyaa sadiitti xumuramu osoo hin taane waan ji'a tokko keessatti xumuramuu miti jechaadha. Hooggansi maal akka ta'eetiin jedhe hoogganummaan maal akka ta'eetiin jedhe maal asirraa baranna nuti ammoo warri gar jalaa jiru kun ammoo maal barannee maal hooggannaa dhimma jedhamu wajji wal qabatee sa'aatii keenya sa'aatii 24 isteet godhanneetiin karaa guutuu ta'een potenshaala Baaleen keessa jiru adda baafnee baddatti gammoojjitti kireet gooneetiin karaa guutuu ta'een hojjechuudhaaf wanni nu asirraa barannu waan guddaa akka ta'eetiin jedhe barnoota guddaa asirraa argannee jirraa kan jedhu kana qabaa jechaadha. Waajjira aadaa fi turizimiittis keessummaan nutti dhufu simachuu akka dandeenyu iddoowwan hawwata turizimii kanaan dura bira hin gahamne mataan isaa akka bira gahamu gochuu keessatti warra instituutii leenjii turizimii wajjin illee hojiin jalqabne bal'aan isaa jira jechaadha. Iddoowwan kaleessa daawwannaadhaaf hin baramne banaa hin taane amma sadarkaa addunyaatti akka inni beekamu gochuu keessatti wanni instituutii leenjii turizimii wajjin jalqabne mataan isaa jira gahaadhaa miti amma inni illee ammallee hojii guddaan akka nurraa barbaadamu akka waajjira aadaa fi turizimiitti wanni nutti mul'isu jira. Jalqabbiin jalqabame gaarii hamilee uummatatti kennee jira. Bu'aallee akka qabu hawaasni kennallee irraa bareera nulleen gaheen kenna ammallee guddaa akka ta'e wanni guddaan akka nurraa eeggamu kan hojjenne caalaa kan nu hafu guddaa akka ta'e akka waajjira aadaa fi turizimiitti illee kana kaasuudhaa barbaada.